والفكاتا إن مي إناتهم نوار ما فريق تو أنا ما كان فيديو جدي فيديو كو لايك شد ما فاقلو جرا لايك فرت ما فاصل دون فاقلو جرا بلس نا جورو ولني ما ألفهم بلس تمانية جدي وانسانا لايك رجع تاني سير باي لاري بي راس بقول داي راس إنه ما مني أروز الراوت نما ميتي ممكن ما بنامنا متى كتير تعملي كي أكتش أبوف منام بقى just one سنة يرو سنة سيجمتشيسي غوتيتا وان غوتو مو بيكت already jalqaba wayyuu beektee dalagda otoo hin beekin wanti dalagamu jiru beekta otoo hin beekin wanti dalagamu yoo jiraate qijatiif abjuudha hin beeknu sana adii barafneerra waan ta'eef beektee wanni sanarraa nafe garuu namni hundumtuu هوني هون ركنا بايك كده دبر وان بايك كده دبر yeroo namni irra dhufe nutti giriddisee maaloo kitaaban barreesse maaloo jedhe akkas jedhe piroomooshinaan sirban jedhe piroomooshin kaleessa gaafa nu beelofne daabbo nutti hin binne arra gaafa nu quubne qurxii nutti bite gammachuu namichi kun galata qaba miita ilaali mee tommo gadi kaleessa yerooti kaameraa tokko dhabdee namootaan kaameraa waan akkanaa jedhe kaameraa kaameraa nama duddeesti galchi arra gaafa kaameraa shan qabdu utuunni kaameraa jaabide sii gannee kan kee caalsee sitti wayii nama sasitti dhagaama nama sa dhoqqee keessa baasaa yaadatta baay'ee namoota akkana baay'een qaban baay'ee namoota dhoqqee keessa na baasuuf ofii isaa dhoqqee bu'aataa. Yeroo beeki amma maaltu jira yeroo baay'ee yeroo ati rakkattee guyyaa rakkina kee namni akkasi cinaa dhaabatu barbaadu hin jiru namni si cinaa beeke waan ani amma jireenya koo keessatti argaa jiruuf taajjabaa yeroon sitti hima gaafan dhukkubsadhe namoota nan gaafanne gaafan dabbarame qobummaan na dhagaame eessa jirte jedhanii namoota nagaa waaqaa bilbilanii nan gaafanne. Yeroo rakkadhee guyyaa bakka jira miti abdii kuttee nama waan tokko siif gochuudhaaf ayyamamaan taanetu amma sitti tolu sitti badus gaafa kontee mindinoo miidiyaa kontentii yeroo hojjettu kontentii kireetarii gaafa taatu dirqama dhiqattee uffattee ni baata malee viidiyoos hojjettas yookiin laayivii irra baata akkasuma akkuma amma teenyu kana jechuudha. Akkuma tasaa fe'atuma iskirool godhu suura kee arga yookiin viidiyoo kee argeetu sitti bilbilee. Ayi bannati Shuara kadeen ko suuraa kee argee yaadadhe yookiin viidiyoo kee argee yaadadhe bannati. Mee birrii wayyaa sergee yookiin mana nyaata wayii taa'e mee sergee waan akkas itti warrumti kuni kaleessa eessa turan. Har'a sumarra waan na arganiif yookiin kana dura naguma waaqaame nama takka dhimmamee nagaa waaqaa sin gaafannetu yookiin viidiyoo kee argee bakka itti tolaadha. Enjoy godhaa jira yookiin jirti jireenyi taphachaa jira si gaafatama. I hate warra akkasii tamma waan na aarsu. Inni maal jedhame akkoo geessaa. Kana bichaadhaa giifti koo inni haa dubbatu qomee asaa deemu ni torki isaa qabateera iyyuudha garuu ani jechuudha isa malee ana biraayyuu hoomaan taanu abbaa jabaa utuu birraa qabnu abdiin jiraa. Mataa gadi jabnu an jedhu tokko kiboordii isaatti eegee sarara isaatti eegee bakka sammuu keessatti yaadee matti godhi bakkaatti nagashu kanatti eeyyuu tabbaa kana yaadee eeyyuu tarkaan tuqee. Faarfannaa kan koo faarfannuu wajjin kan koo wajjin faarfannuu. Min koo faarfanna kan koo faarfanna jeniin. Ishiin faarfanna. Naggeeffadha. Jeni wajjin hin jenama. Atuun akkas taatee hin dinette waan tokko haa ta'uu rakkoon qabu sagalee waaqayyoo waan qabu moonii koy dhaggeeffadhu sitti ni ana satu tu dile ti deke ana lamuutiin jalqabiyaan baaca irratti fitee ana lamuutiin faarfannaa lamuutiin jalqabiyaan baaca irratti fitee dhaggeef Miki faarfannaa bitoo dachaa misi keessaa kan nu baasamni keessa Oko Ayyata bu'aa. jedhi gaafii jedhi kan kee naggeeffannaa. Dachaa misir keessaa kan nu baase humni kee gargaaree addanaan nu ga'ee tarrammoo nu biraa dhiifamaaree adaraa gatiin nunni si waaqa kee ga'ee na deemnu qofaa keenya. Laali qoy sagalee wanni godhi ka sagalee laanaaf si jalqabaa qoy. Dachaa misir keessaa kan nu baasamni kee gargaaree addanaan nu ga'ee tarrammoo nu biraa dhiifamaaree adaraa. Dangatiin nanni si waaqa koo dandahee na deemu qofaa koo. Eeno.
Emi kontaa Argiteenti dhageesse. Atis naa danda'e barraaquu. Anshii bichaatti dhagaame. Ela kan kee gaappii manama isti walakkaatti muuziqaa dhaabbisimee faarfannaa. Maali Iddoo deemtu qabdatee hin beeku. Iddoo deemtu qabdatee hin beeku. Kanan bisiroo. Kanan bisi. Kanan bisi. Saami dirgeessaa kan habaasumni kee gargaaree. Addanaan nu gahee kan ammoo nurraa dhiifamaalee. Daraa gatiin nunni si waaqa keenya dandeenyeen adeemnu qofaa keenya. Dhaggeeffadhu sitti hima. Ammaa kiisan naa baasaa warri as jirtan ammaa kiisan naa baasaa bakka. Sagalee baay'atiin jalqabee sagalee inni surratti fidee raafee qixxee kan nyaataa jedhasiin. No, hin bareeda. Ani Ishii ilfe. ila geechi kan. Abba jabaa oomantaanu abba jabaa utuu birraa qabnu abdiin jiraa hin sodaadha mataa gadi hin bannu harki salphinaan hojjuu jiraamnu baana gaatii booddaan nutti bahee makamiin bannaam harki salphinaan hojjuu jiraamnu faana gaatii booddaan nutti bahee makamiin bannaa haalli qilleensa raafamu sidduun butoo. Isodaatiin naanti hiriiraan gooftaa Yesuustu haalli qilleensa raafamu sidduun butu. Isodaatiin naanti hiriira gooftaa Yesuustu warra kasaatii hamaatti laatu minuulcha malee biibirrannee iddoo gadi hin deemnu abdiin jiru malee warra kasaatii hamaatti laatu minuulcha malee biibirrannee iddoo gadi hin deemnu abdiin jiru malee abdiin jira abdiin jiru. Abdiin jira, abdiitu jiru. Abdiin jira, abdiin jiru. Abdiin jira, abdiitu jiru. Dhaggeeffadhu sitti hima. Ila faarfattoonni hundiyyuu akkanuma bakka maal kiboordisii matu sirreessaa bakka itti dogoggoranitti maaf sirreessitu. Hundiyyuu inuma faarfatu hidhiititu sirreessa. Waanuma gaarii ta'e Ittiin faashiin hin jiru hin jedhee bara ittiin faashiin jedhame yoo qilleensa fudhattee baastee buustee hin faarfattu hin jedhe walumatti qablee meenuu hidhame. Moonii jira faashinii itti galabichaa beektaatiin argine oguu faarfattoonni faarfatan yoo margite akkanumatti faarfatanii dhokadhee ilaaleerani akkanumatti faarfatu warra kiboordii rukutantu ol kutee gakkutee sirreessa bakka. Ishuma rakkoon hin jiru amma qomee suuta dhimee isloo gochuu yaali yeroo birootti isloo beektaa isloo gaappii kenniif baqqaa yooni si ila mana istooppi afuura fudhata yoo faarfatte gaarii kan. Kan itti gashanii anoo itti dadhabee mayyuu itti kadhadhee jilbeeffadhee itti godhee naa gochaa jiran. Maaliif? Maal kan boochaan qaban dhugaa kan boochaan qaban dhugaa. Atuu dhattee gadi oddee galtanii atuu dhattee gadi oddee galtee faarfannaa nama hudduu mataa isaa jala qayyartee galtanii. Fakkeenyaaf amma mooniin na gaafatteetti hojjedheef hin ture amma mooniidhaan. Mooniidhaan hojjedheen ture. Injiru barnaan dhabee barbaadeen dhabee kan kun jiru. Mooniyyee moonii dhaggeeffadhu sagaleen kee bareedu teennaan dileetiin godhanama. Maqaa dhawaamee Waika. Wayne. Obi korang kazembeka, ulma Yesus nama bolu, masarada donjikne, warratti galan ibkolu, arkana marra buda temu, namni nama dise soku, tinggargara jechu Yesus, garasa tu kuleshaku, lava dua. Rati mana nama sura anargira arrabade barusara jilang kabum isawa mandele yane akkanama ibe bogati nambabne wagayong gari de buyagi dirati sido bakada namni tolani tegalite ganolunni do dugada
Garaisa mana tu sini beka makada wabe. Undungan sabaruman darbe tinata mindun dulube. Yogi bon itti tolba itti baba. Aggeeffadhu qaba ittiin gashita silaa deeman jedha buuseen. Kiboordiitti hin galamoo wanta wal jala darbu wayii qabamoo naan istaappibiliidha wanniin isaa. Kiboordii amma iddoo kamitti mana ila naan istaappibil jechuun addan citu beektaa walumatti siqeeta amma tar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 
Hintaane nani nama sirrakkisu. No. Nene na tamacha'eera faarfannaa kuni barre isa urjinaala meeshaa muuziqaa malee teknooloojii malee kennaa waaqayyo sii kenne sagalee bareedaa kanaan faarfachuu keetti baay'ee natti toleera.